Marami gargarte, kau wagara, wagana gati nuga, isiye, kau wagara, wagana gati nuga, cita ni tola, kau wagara, wagana gati nuga, ido jirtu kavi, kau wagara, wagana gati nuga, enyuma wajini, kau sagale, sagale kemoga. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo Ameen. Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti manni kiristaanaa kuni kan itti waamamu Qulqulleettii Tuulii Maaramii Dabra Maxmaaq yoo jedhamtu iddoon argama ishii godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo jalatti yoo argamtu magaalaa Amboo irraa kallattii kibbaatti fageenyi ishii kiiloomeetira 17dha. Manni kiristaanaa kunis kan hundeeffame bara 1940 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yoo ta'u kan haaromfamte yookaan haaraan kan ijaarame immoo bara 2012 ijaaramee xumurame. Eebbifamee tajaajila irra jira. Manni kiristaanaa kun bara Yoodii bara 842 Yoodiit gubdee turte. Dabalataan immoo bara Giraanyii bara 1519 innis gubee ture. Taabonni yookiin Sillaatiin garuu abbootiin holqa keessa dhoksanii waggaa 600 ol ture. Yeroo ammaa kana manni kiristaanaa kun haaromfamee tajaajila irra waan jiruu fi dhimmi gargaarsa gaafachuun dirqama waan nuti ta'ee fi namoonni kiristaana turan sababa shakkitoonni baay'achuu irraa kan ka'e garaa deemanii amantaa isaanii jijjiirratanii jiru. Kan jiranis immoo namoota muraasa waan ta'eef mana kiristaanaa kanaaf wantoonni nu barbaachisan yookiin hanqinni keenya tokkoffaanii luboota, hanqina daaqonootaa, meeshaalee qulqullaa'oo fi mana sanbataa yookiin dilbataa yookaan sanbata maarii andaraash yookiin kutaa itti baratan waan hin jirree fi wanta qabdan irraa mana kiristaanaa kana akka gargaartan isiniin jenna. Manni kiristaanaa kun bara 1519 kanatti abboonni taabota kana iddoo muka jala kaanii baqataniiru. Akka seenaa abboota irraa dhageenyatti meeshaawwan adda addaa yeroo sanatti muka kana jalatti argamanii kan akka tsinaansilii, masqalii fi meeshaalee biroo hin jiru. Egaa qormaanni bara 1940 kanarraa ka'ee mana kiristaanaa kun amma ammaatti qoramaa jirti. Manni kiristaanaa kun warreen amantoota shakkitoota diinii ammallee dhagoolee adda addaatti guuramaa jirti. Egaa nuyi kiristaanonni amma biyya lafaa irra jirrutti mana Waaqayyoo isa samii mana keenya galgalaa akka ijaaran isiniin jenna. Manni kiristaanaa kun seenaawwan hedduu dabarsitee waan turteefis ammallee waan jirtuuf namoonni yaadanis ta'ee humna keessanis ta'ee mana kiristaanaa kana bukkee akka nu waliin dhaabbattan isiniin jenna. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Akkasumas abbootiin keenya waa'ee mana kiristaanaa kanarraa abboota durii fi ammaarraa waan baay'ee odeeffanne. Isinis qophii kanarraa akka waan baay'ee barattan abdii guddaa qabna. Kallattumaan gara abboota keenyatti isin dabarsina. Ani waaqan kadha dura ila Waaqayyo Yesuus Kiristoos galataa kan hundumaa nu qaqqabsiisuun kan hundumaa nu agarsiisuun gaarii kana arginee ija keenyaan
bareeda arginee isa kaleessaas isa gara duubaa isa dura tures nan beeka. Isa kanas qaqqabu Waaqayyo haa galateeffamu. Maaramiin kuni asitti otoo cuqqunamtu otoo gadadoon turtu iddoo kana ga'u iddoo kana qaqqabuuf har'a ga'u isa kana immoo argu waan hin galateeffadha. Maaramiin kana qaqqabuuf nan galateeffadha. Namooti amma kana goda sanaa fuudhanii iddoo kanaan nu ga'anii bareeda kana hojjetanii gaarii kana hojjetanii iddoo kanaan nu ga'an baay'een galateeffadha. Baay'een galateeffadha. Maaliif yoo namni jiraachuu baate iddoo kana qaqqabuu hin danda'an. Otoo namni hojjechuu baate as ga'uu hin danda'an. Kan hundumaa kan nama qaqqabsiise namni kan hojjete iddoo kanaan ga'e Waaqayyo taraasaa gaarii, biddirasaa gaarii, kennaa gaarii, hojjaasaa waan hin hojjete waan hin dhoowwatiin haa kennuuf. Beeta kiristaaniin kun amata baay'ee gadaanaa taatee turte. Innuma abbootiin keenya jiran, manguddoon keenya nyannaa jiran gadaanaadhaan ture. Sanaan booda immoo darbinee naa dhumnu amantaan biyya kana keessatti babal'ate. Amantaan innaa babal'atu amantaan kana cokkonuu dhufe. Amantaan kana innaa cokkonuu dhufu nuti manguddoon dasee keessa jirru baay'ee irratti tumsa gooneerra, irratti lolleerra. Amantaa keenya namni amantaa namaa tutte amantaa kee badaa jenneerraan. Namni daarichaa namaatti tarkaanfattee amantaa namaa tutte kan kee tuqamaa jenneerraan. Daangaa namaan darbiinaa. Amantaan walqixa mootumichi jedhe mootumicha kaa'e. Amantaa abbaa tokkootti dabartanii amantaa abbaa tokkoo naa tuttan amantaa keessan tuqama jenneeti faalmaa yoo nageenya faalmine irras takaraakkarre irras irratti lolle irras irratti jibbamne irras irratti ilaanuun jedhaniirus maal jettii amma nuun jedhan geenye. Amma manguddoon nuti idimeen keenya laaqi jedhee amma idimeen koo gara waggaa 70 baay'een beeka seenaa anasum daseedha. Kanaaf beeta kiristaaniin kun otoo dhagaan darbatamtu otoo cokkonamtu naannoon kun muluun waan biraatiin warafamee waan biraatiin qabamee otoo jiru namni muraasti garaa tokko ta'ee lapheensaa tokko ta'ee garaansaa tokko ta'ee iddoo kanaan ga'e namni muraasti nama 17 nama 18 nama 20 hin ta'an. Maaliif namni amantaa ofii qabatee fi namni laphee waaqatti kennee garaasaa waaqatti kenne waan yaadeen qaqqabaa jechaadha. Digaafii immoo tasfaayee kan jedhan baay'inneetu isa galateeffannaa. Jaarsoliin biyya kanaa manguddoon biyya kanaa hin galateeffanna. Iddoon inni jiru godaa fuudhee asiin nuu ga'uusaa as nu qaqqabsiisuusaa baay'ee galateeffannaa. Taraa gaarii argatu. Hojjaasaa Waaqayyoon dhoowwiini. Biddira gaarii argatu. Iddoo inni hundumaa nuu qaqqabsiise kiristaanota xaqlaallaa nama amantaa jaalataniif nama kiristaana jaalatan nuu qaqqabsiise iddoo kanaan nuu ga'e beeta kiristaanii kana godaa fuudhee gubbaan nuu ga'u baay'inee galatoosaa otoo hin tuqin biran darbu hojjaasaa waan naa kennuufi jedheera. Kana immoo abbaa kanas nuu fidee iddoo kana eddasi biyya kana naannoo kana tsalootiin inni nuu godhuu fi sagaleen inni nuti dhageenyu kun abbaan kun sagaleen inni nu kennu 10 sa'aatii 10 halkan keessaa mulu guyyaa keessaa mulu sa'aatii qoxxoree inni nuun salliyaa jiru kun baay'ee nani akka laphee kootti galateeffadheen jira. Maaliif amantaa namaa ol nu taasise. Amantaa keenya isa goda jiru. Amantaan keenya goda jiraayu. Amantaa keenya ol kaasuudhaan baay'ee bareeda. Sagaleen nuun tsalluun biyya kanaa kadhachuun biyya kanaa tsalluun
biyya kana isgood jechuun abee jechuun baay'ee nu mararaa jira akka manguddoo tokkoottan maaliif waan biyyi biraa argate argachuun keenya biyyi biraa waan argate argachuun keenya baay'ee nu gammachiisa. Abbaan kun halkanii guyyaa biyya kanaaf sagada, biyya kanaaf kadhata, biyya kanaaf sagadaa jira. Saganni isaa kan nu xaqqabuuf kan biyyaa xaqqabu isa dhabee kan kennu, isa rakkate kan hiiku, isa hidhaa jiru kan hidhaa baasu, isa qotannaan beene kan qotachiisu. Timirtii nuu kennaa jira. Abbaa kana otoo hin galateeffatiin biran darbu. Waaqayyo amma dhibeessaa otoo hin rakkisiin jaalala guddaa fi jaalala namaa jaalala biyyaa kennee fi jaalala waaqaa kenneeraa fi jaalala waaqaa qabatee jira. Jaalala namaas waan hin kennaa fi nama jaalataa, namaaf kadhataa, namaaf sagadaa. Baay'een isa galateeffadha. Baay'een isa galateeffadha abbaa kana. Kanaaf maaliif waan isaa eegu, dhugaan isaa eegu, waan inni amane isaa eegu, kenni inni amane isaa eegu, hojjaan isaa eegu, amantaan isaa eegu. Waa humna waaqaa humna lafaa kenneeraa fi ani humna waaqaatiin beeta kiristaaniin kun iddoo kana nu qaqqabuusi biyya kana wajjin zeenaa biyya kana qabatanii halkanii guyyaa wajjin duukaa bu'anii tasfaa'ee faana mucaan kun kunoo ilma baalikii geetuu lachiisa qajeelaa wajjin duukaa bu'ee mucaan kun dhalataan akka manguddoo duriitti hojjetanii otoo midhaan mana isaaniitti galanii nyaatiin otoo bishaan hin dhugiin waaraa waggaa 2 waggaa 3 hojjetanii mana bareeda kana nuun mul'isuu isaanii baay'een galateeffadha. Qees Maamiruunis as isaan faana hojjetaa innaa sana biraan dhabamne biraan galle wajjin reebameera wajjin dhaanameera karaa darbaa dhoowwaniiru karaa darbaa dhoowwaniiru maqaa namaan dhowwan waan ija baasee isa sar'aan ga'eera. Amantaa isaa qabatee otoo karaa karuu otoo loluu otoo halkan karaa deemuu dhoowwanii dhagaadhaan darba dhoowwanii karaa galaa dhoowwanii otoo jedhanuu taaggalanii yoo nagahanii waan immoo isa boruus immoo waaqichi hin beeka dhugichi hin beeka iddoo itti kusatti kennineerra jenneerra amantaa keenya abbootii keenya siriirraa qabne akka tulluutti amantaa keenyaa fi beeta kiristaanii keenya ilaalaa jirra. Kanaafu baay'een sin galateeffadha. Abbaan kun isaa bulu namni beeta kiristaanii kana dadhabes waaqayyo hojjaa isaa mulu haa kennuuf haa ulfaatanaa kabajamanii hin jedha. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadii waa tokko amiin. Kabajamaa abbaa Garba Kidaan taayilaa mana Tuulii Maariyaamii akkasumas abbootii luboota abbootiin haadhotiin obbolaan dhiiraa dubaraa daa'imman dabalatee mana amantaa kana keessa kan dhuftan kan dhaabbattan nagaa waaqayyoon isin gaafadhaa akkamitti isaatti kana geessanii ameen. Waaqayyoon gooftaan hin danda'u inni samii utuma mal'abee lafa isaa maliriirsa inni uumu nama jeessu hin jeessin makaas duras kan jiru har'as kan jiraatu jiraataa bara bara kan ta'e waan abbootiin qulqullootaa inni yeroo kanaatiin nu ga'e hunda keenya iyyuu nu tiksee maqaan isaa samii teessoo isaa irratti lafa ijjanna luka irratti baa kibbatti lixatti kabaa kibbatti kan ulfaateef ani bihinuuf haa ta'u annaa kannaa kenname yeroo kana irratti waa'ee mana amantaa Tuulii Maariyaamii gabaabbinaan waan maddee irratti dubbachuun barbaada. Abbootiin isaan dhufan irratti dubbataniiru darbis zeenaa ishii dubbatameera. Zeenaa darbee immoo kan hin dhagayee fi kan odeeffannaaf abbootii darban irraa fudhadhe ishii nan dabarsaa. Mana amantaa biyya kanaa keessatti dasee kan jedhamtu keessatti mana amantaa 3 jiraayyuu. Manni sadaan kun tokko dasee Goorgisee, lammanni Aarbaayitu Insisaa Giida Guddaa Tuulii Maariyaamiitu jira. Manoonni kun bari isaan irratti ijaaraman zamana Yikunnoo Amlaak zamana Mangistii Wajjira Maariyaam kan jedhamtu warqin ijaaramtee otoo jirtu. Zamana Atsee Faasilees Wanci Qirqoos ijaaramee otoo jiru. Zamana Atsee Gibra Dingil manni amantaa dasee Goorgisee fi Aarbaayitu Insisaa Tuulii Maariyaamii jiru ture. Baruu sana keessa dabarsanii bara baay'eedhaaf tajaajila argatanii otoo jiranuu akkuma hubatamu
manni amantaa kun calqabasaa ilma Salamoon irraan kan darbe qadama Minilik irraa kan ijaarame yoo ta'e illee manni amantootaa biyya Oromoo keessatti babal'atanii ijaaraman keessaa utoo tajaajila guddaa argatee abbootiin marfamee innaa nam laphee tokko hin jiru utoo kabajaan jiru bara giraany irti ka'e gubbaarratti giraany kan jedhamu gubaa qilxuu taltallee kan jedhamutti dhagaa dhaabee guyyuma gaafa sanaa gaafa taltallee qilxuutti dhagaa dhaabu darbee dhufee qeesonni taabota fuudhanii dhoksanii Sillaasee fi Arbaatunsaa Goorgisii taabota sadii geessanii boolloo kan jedhamutti awwaalanii Tuulii Maaramii kan jedhamtu immoo waashaa mukaa keessatti awwaalanii qeesonni baqatan gara Ambootti gadi badan guyyuma gaafa sanaa beeta kiristaanaa sadanuu gubee Amboo gaafa isaan qaqqabu Amboo bu'u manni baay'een hin jiru yeroo sanatti mazooraa Iyesuusii gubbaa innaa ga'u qeesota qaqqabe qeesota iddoo kanaa mana amantaa gubanii deeman qaqqabee maaloo yaa Waaqayyo gargaari maaloo nu baraari namicha kana yaalaa jedhanii qeesonni gara Waaqayyotti bu'an yeroo kana hawloo nafaasii yookaan qilleensi cimaan ka'ee giraanyi gara dhagaa filee gudar fakkaatutti dabarsee qeesonni kun bakka Iyesuusiin Ambootti dhaabate iddoo sana ciisanii guyyaa shan bulan gaafa achirraa ba'an biyyi kun biyya kadhannaa biyya jireenyaati jedhanii Amboo agara hiyooti guyyaa gaafa sanaa jedhanii qeesonni sun biyyittiin kun Amboo agara hiyooti jedhamte safarri sunis immoo qeesa Ambaa jedhamte yeroo ammaa nama ammaa gubbaarratti safara Saambaa jedhanii kan waamamu miti iddoo qeesonni baraaritti baate lubbuu ishiitiin jedhamee gaafa sana bara sana keessa Amboo agara hiyooti jedhamte yookaanis immoo bara qeessin lafa qeessin baraaritti baate jedhamtee waamti innaa sana manni baay'een hin jiru caakkaan marfattee turte iddoon Yesuusitti dhaabate sun inni kunis guyyaa gaafa sanaa ta'e mana amantii balleessuudhaan qeesonni gubanii deeman giraanyi waggaa 15 moo'ee Oromoon otoo amantaan hin ijaarratiin otoo deeftee kiristaanaa hin argatiin taabonni gubatee dhaabate sun otoo bakka hin argatiin waggaa 106 ture kan abbaan kun kan natti himan Sarbeessaa jedhamu lubbuu isaaniitti amma darbaniiru zeenaa mana kana baasanii kan natti himan isaaniidha abbootii irraa kan hin dhagaye kan hin qoradhe waggaa 28 guutuu wangeela kan lablabe kan mana kana gubbaa barsiisaa ture dasee Goorgisis qabee mana amantoota naannoo kana jiru kan barsiisaa ture zeenaa mana kana hubachuudhaaf zeenaa beeta kiristaanaa kana hundaa hubachuudhaaf naannaan ture garuu abbaa kana irraa kan icciitii kana bara Haatsee Gibra Dingil manni kun ijaarame jechuudhaan bara sana keessaa eeggatee taabonni kun mul'ataan arganiitu abbaa Libaanos masqal kan jedhaman waashaa Sillaasee caboorra ka'anii dhufanii mana kana zeenaa ishii ilaalanii taabota ishii raayii abjuun arganii dhufanii subaayee torbaan lamaaf galanii nama naannoo kana jiru walitti qabanii mana citaa ijaaranii taabota kanatti galchan. Zeenaa isaa obboleessi yeroo isaa darbeef bara isaa wajjin dubbateera. Anis Wajjira Maaramii waggaa 21 hojjedhee gaafa abbaan koo dadhaban mana kana dadhaban Buzunaa Bayyansaa jedhamu ani qeessa Afawarqi Buzunaan jedhama bakkee kana gubbaarratti dhufee tajaajila mana kana abbaan koo dadhabnaan manni kun kuftee namni isaas irraa godaanee inni kan pheenxetti jijjiirame manni kun namni isaanii namni kanatti amanu nama 50 waliin ta'an tureeyyuu har'a immoo deebi'ee namni kun naannoo nama dabatti gaafa galan qeesii qaxaratanii mindaa dhabanii waan ittiin hojjechiisan gaafa dhaban ani Abuna Ephifaanos wajiiratti kan Ramadan mindaa koo xiisee mana kana dhufee bakkee kanatti utuu isaa wajjin dadhabaa jiru akkuma Ermiyaas dubbate raajicha raawwatamu akkuma Phaawulos dubbate sana የወደቀችው የዳዊት ድንኳን እግዚአብሔር የማነሳበት ጊዜ ይኖራል akkuma jedhe sana manni dukkaan daawit ijaare sun namni illee kufteetti hidheet ilaala mana koo mana kadhannaa mana abbaa koo ishii kadhannaa kuftanii teettanii ija keessan galammaxxanii ilaaltanii bira dabartan jedhee Ermiyaas kan dubbate akka raawwatamuudhaaf Phaawulos yeroo isaatti kan dubbate gatee inamne garuu manitti mana kana gaafa ishiin jarreen kun yoomanii manitti yoomtee waan itti ijaaran amanii gaafa dadhabanitti namoonni baay'een isaanii amantaa ijaaranii naannoo sana keessaa kufteetti hidhanii mana waaqeffannaa taasifanii bira darban mana zeenaa guddaan dabarsite baay'ee bu'aa turre nama seeggachaa turre isa kanaa booda guyyaa gaafa tokko taabota naggasiisnee ginbootii guyyaa 21 inni himnutis naggasiifnee gaafa baanu anni Wajjira Maaramii irraa dhufeen
naannaa kana keessatti jari walii galaa jiruuti mucaa gubbaarratti argeen deebi'ee mana kana keessa jiran gabazii mana kana kan ta'an obbo Uunatu Ginnatu waamee qulfii harka jiraa isaan harkaa waamee icciitii mana kanaa fuudhee bakka biraatti sawwarii deeme. Halkan gaafa sanaa taabota mi'a ishee fuudhanii saanqaa ishee fuudhanii ayyalatti gatanii mi'a ishee as keessa jiru mulu fuudhanii ibiddaan gubani. Ani garuu zeenaa ishee hin dhossee gaafa sanaan booda uummanni biyya kanas baay'ee zeenaan ishee babal'atee zeenaan mana kanaa babal'ate. Babal'atee kiristaanni hambooda jiranis bakka biraanis waa'ee mana kanaatti onneeffatanii ka'an. Otoo isaan taa'anuu manicha gargaaraa jiranuu otoo hin ijaariin immoo lammata deebi'anii immoo taabota baafnee lagatti kakuu waaqayyo baafnee saatii 10 gubbaarratti nuti tajaajila xumurree gaafa nuti qiddaaseedhaaf qeesonni daaqonoonni gaafa kaanu karaa duubaatii manichi meecitaadhaa ibiddatti kaanii deeman. Yeroo sana gubbaarratti zeenaan mana kanaa babal'ateen kiristaan hundumtuu irratti balaaleffatee ka'ee kan waaqayyo qopheesse egaa yooma dhabuu zeenaa keenyas kan waaqni qopheessite maaramiin kan qopheessite waamichaan kan waamte akkuma maydhani obbo barsiisaa Tasfaayee Gizawuu maamara hamboo tabaabbaruudhaan namoota hedduu tabaabbaruudhaan bakkee kana dhufanii uummata mana kanaa afanis ciccimsuudhaan jajjabeessuudhaan namni baay'een abdii kutee kan zeenaa dhabe zeenaatti gochuudhaan abdiitti gochuudhaan koottaadhaanii kiristaan hundumaa kaasanii amborraa qeessis Taamiroonis amborraa Tasfaayee wajjiniin ka'uudhaan uummata amboo kaasuudhaan mana kana amma kana kan fakkaatu deebisanii mana kana ijaaran. Edda ijaarame immoo jarreen kunis immoo nuun ciibne ergasiis namni kun ijaarame har'allee hin ciibne. Luba kana immoo abbaa Gabra Kidaan barsiisaa Tasfaayee Fidiyaas kaayee kanayyuu immoo amma kaasanitti aka'u iyyuu as amma jedhanitti waa baay'ee dubbachaa jiru. Isas immoo waaqayyo isaanaa eebbisuutii ganda kana gubbaa kan qabee jiru obbo Fulla'aa Iddoosaa bulchiisa ganda kana kan ta'an naannaa keenya amma ammaatti akka namitti hin dubbanne akka mana kana namni xumne milishaadhaan qabanii guyyaadhaa zeeneffachuudhaan mana keenya biyya keenya kan qabee jiru isaaniidha. Garuu otoo isaan jiraachuu baatan immoo akka mana kun iyyuu immoo hin teenye bakkee kana taasisaa jiru bakkee kana gubbaarratti ammas kan isin jechaa jiru kiristaan hundi keessan iyyuu mana amantaa baadiyyaa iddootti keetamtee jirtu zeenaan ishii kan darbe bara hedduun kan baroota hedduu kan tootamte kan magaalaa keessatti yoo ta'u ijaarame mana amantaa gadi ijaaramtee kan gadi amantaatee jirtu iyyuu haadha zeenaa dhabdee jirti waan taateef zeenaa kana hundumti keessan bakka jirtanitti akka irratti xiyyeeffattan akka mana kanas gargaartan bakka jiranitti kanas hin gaafadha waaqa wajjiniin kana jecha koonumatti nan xumuraati waswaala Gizaabiir. Maqaa Abbaa maqaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkicha amiin. Waaqayyo guyyaa isaa eegee bara isaa eegee sadarkaa kanaan kan nu ga'e Waaqayyo haa galatoomu. Waaqayyo ammayyuu bara baraan teessoo isaa irratti haa ulfaatu jechaa waan inni dubbachuus barbaadu duraan dursee an Fulla'aa Iddoosaan jedhama. Dhalataa biyya kanaati. Kan itti dhaladhes godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda qonnaan bulaa Dasee Agliloo naannoo Tuulii jedhamtu naannuma kanatti dhaladhee guddadhe. Iddan guddadhees akka dhaa otoo hin ta'in akka durii biyya safuu qabuudha. Biyya maqaa qabuudha. Biyya maal naan jedhuu qabuudha. Biyyi kun biyya beekamtuu turte. Akka dhaa otoo hin ta'in akka durii jechaadha. Kanaafuu ani wanta sadiin dubbachuu barbaada. Tokko Waaqayyoon galateeffadha. Nama sadarkaa kana nu qaqqabsiiseen galateeffadha. Sadaffaa daraan isa boruun dhaabbadha. Kanumaan dubbachuu barbaada. Innis kana jechuu kan hin barbaadu kaleessa manni amantaa kun innaa seenaa abbaa keenya irraa dhalannu anaan akaakayyuu 4 darbeera. Akaakayyuu 4 darbeera manni amantaa kun. Yeroo lama kufee sadaffaadha jedha kun amma lama kufee ka'ee sadaffaa sadarkaa kana qaqqabnee jira. Inni booda naman galateeffadha kan hin jedheef booda yuuttan dhufa. Taabonni kun yennaa seenaa nutti mani oomaa bulii kan jedhantu dhaabsisee jedhu. Oomaa bulii kun dulloomaniituma qancaran dhibeen illee ajjeefne dulloomaniituma du'ani. Umurii isaanii fixanii. Isaan idda du'anii obboolee oomaa kan jedhantu itti darbe. Isaanis akkanumatti ga'anii mana amantaa kana qabanii tajaajilanii isaanis du'ani.
sadaffaa ilma isaanii Atoo Galataa Obboolee kan jedhamtutti darban. Gibzinnaadhumaan otoo tajaajilaa jiranuu yeroo durii Abbaa Kifilee kan jedhan, Abbaa Waldawaannis kan jedhan, Abbaa Garba Maarammamaa kan jedhan namoota kanatti tajaajilaa turanii isaan hidda umurii isaanii fi lubbuu isaanii lafa kanarraa ka'anii Obbo Galataa Obboolee bakka isaan bara isaan qabatanitti Maamiree Mangistee Caalaa, Maamiree Buzunaa Bayyansaa kan jedhan immoo qabatanii turan. Isaanis umurii isaaniitiin daaqonoota of jalatti guddisan haadha Qeesis Tolasaa Buzunaa, Qeesis Afawarqii Buzunaa, Taasifaa Mangistee kan jedhan uf jalatti dinqunnaa barsiisanii mana amantaa kana qabanii yoonaan ga'uu danda'an. Manni amantaa kun seenaa guddaa qabdi. Namni ishiitti tasaale yoomumayyuu ishiitti tasaale in gammada malee hin qaana'u, hin argata malee hin dhabu. Dhugaadha. Hadhayyuu sadarkaa kanaan kan ga'aa jiru warra ishiitti tasaaluudha. Isa dha dhufe otoo hin ta'in isa xintii dhufeedha. Kanaafuu manni amantaa kun namoonni waan adda addaa irratti kaasanii waan adda addaa olola irratti gaggeessanii namni seenaa isaa qoratee hirra qaqqabe nama muraasaan malee xintii dhaabatte. Xintaawwiidha kun. Kanaafuu mana amantaa kana warri kaleessa nutti kennaa turan har'a garuu nutti fakkaate malee adaraa nyaachaa jirra, adaraa warra keenyaa gataa jirreet gara biraa deemaa jirra. Kanaaf booda adaraa kan inni dhaammadha jedhe Waaqayyo immoo haa galatoomu kan hin jedhe sadarkaa kana kan nu qaqqabsiisedha. Sadarkaa kana kan qabsiise barsiisaa Tasfaayee Gisawuu duras kaasaa turanii kufee badeera. Kufeera dhugaa kufeera. Nama barumsaan maastersii qabudha. Hojjetaa mootummaa turani. Ani nan beekaa. Quxusuu isaanii faanaan hiriyaadha. Walii nan baradhee isaan nu dura baratee yeroo namni digirii hin qabanne nama digirii qabatee hojjetaa mootummaa godina kibba lixaa Shawaa gara magaalaa Walisoo galanii hojjetaa mootummaa otoo ta'anii jiranuu mindaa gaarii otoo nyaachaa jiranuu isa na hawwayyu jedhanii mana amantaa koon tajaajilaa mana amantaa ortodoksii biyya kana keessa jirtu deemee tajaajiluu barbaada jedhanii dhufanii mana amantaa Tuulii Maaramii nurratti jigdee yoon otoo isaan hin jiraanne ta'e otoo namni kun hin jiraanne ta'e diigame honni isaayyuu asii ka'eera. Garuu akka bara kanaatti naannoo kanarra deemtanii yoo ilaaltan manni amantaa beeta kiristaanii manni amantaa mana bareedu mana miidhagu naannoo kanarratti otoo deemnee hin jiru. Sadarkaa kanaan kan nu ga'e eenyunni haa galatoomu Waaqayyo jireenya bara baraa lubbuu isaanii nuuf haa dheeressu barsiisaa Tasfaayee Gisawuuti. Nuti otoo qinxootiin motoraan deemnu isaan kottee isaaniitiin guyyaa guyyaan deemanii akka manni amantaa kufte kun ka'u kan nuu taasisan isaaniidha. Isaanis immoo dhalataadhuma biyya kanaa ta'anii akaakayyuun isaanii nama mana amantaa dhaabatu Wajiiraa Maaramii yoo gaafa ilaaltan bara dheeraatiif wasiila abbaa isaaniitu qabee akaakayyuu isaanii qabee warra baashaa fi warra baalabbaataati isaanii qabanii hadhayyuu tissaa kan jiran dhalootuma isaaniiti. Kanaaf adaraan abbaa isaanii adaraan akaakayyuu isaanii isaanitti darbeetu yoo na qaqqabsiisanii ammas Waaqayyo dumee isaanii nuuf haa dheeressu waan sadiin dubbadha kan jedhe lama dubbadheera. Sadaffaa namoonni dhuguma amantaa kanaaf hin quuqamna taane iddoo kaan ittoo warra sitti birrii kaffaluu dadhabnu iddoo biraa innaa dhaqne garuu asiraatuu bakuraatii jennee midhaan madaabaraa sagal galchina. Asitti garuu birrii 50 kennuu nutti ulfaata. Numatti jaarrata baajatan qabu manni amantaa keessa yoo deemne baajatan qabu baajata mootummaan hin ramadu akka daandiif ramadutti akka ibsaaf ramadutti akka waan adda addaaf ramadutti mootummaan beeta kiristaaniidhaan ramadu. Baajanni beeta kiristaanii eessayyuu ortodoksii beeta kiristaanii baajanni ishii uummata ishiiti waan ta'eef uummanni keenya inni biyya kana jirus inni biyya ambaa jirus adaraa nurra ga'ee akka hin kufne sanan dabarfadhaa. Inni guddaan isaa immoo Waaqayyo galannaa ga'u biyyoota kanarra naannoofni argineerra akka godina Lixa Shawaatti biyya baay'ee deemee leenjii adda addaanis waltajjii adda addaa deemeera. Biyya kana biyya muraasa kan amma manni amantaa seenamee qaddafamee nagaan eegamee akka barbaadetti kan hojjetaa tajaajilaa jiru hawaasa isaa tajaajilu
naannolee kanaan alatti biyyi biraa haala rakkoo nageenyaatiin dhaabatee jira. Kanammoo raayyaa ittisa biyya keenyaa fi nu warra caasaa mootummaa bichaa otoo hin ta'in qeesonnis warri mana amantaa kamiyyuu maqaa waaqayyoodhaan mana amantaa isaanii keessatti waaqa nuu kadhatanii humna waaqaatiin waaqayyo nurraa ittisee guyyaadhaatiin nu ga'ee. Kanaafuu guddaan galateeffadha. Abbaa Gabra Kidaan wanti isaan immoo galateeffadhu baroota darban idda isaan dhufanii baroota darban otoo namitti cidhifkatu annama biyya ormaati maaltu na dhibe otoo hin jedhin waan namaa godhu immoo waan baratanii keessa hubataniif mana waaqayyoo tajaajiluun booda ofii waan ta'u waan hubatanii keessa jiraniif garaa nuu bal'atanii bishaan waraabuu hanga dhoorkanitti dheebuun hanga du'anitti warra waraabullee otoo hacuuccanu waggaa lama asitti garuu waaqayyo galatnaa ga'u haaluma nageenyaa wal qabannee irraas dhoowwinee amma xiqqoo hafuuras argatan natti fakkaata. Barsiinni isaan barsiisan immoo namu warri Pirootaantistiiyyuu mana isaa taa'ee isuma achitti isaan nu barsiisan achitti nu barsiisuu maal hojii manaa baana in dhageenya spiikariin kunoo in dhageenya asum teenyee waaqayyo keenya kadhannan isaan nu barsiisan sagalee lama miti sagalum tokko dhageenya iddoo biraas yoo dhanne waan jedhan misgaanaa isaanii kaasu warri Pirootaantistiiyyuu sagalee qulqulluu sagalee waangeelaa sagalee waaqayyoo haasaa jiru dubbataa jiru barsiisaa jiru waan ta'eef guddaan galateeffadha. Waaqayyo haa ulfaatu. Xumureera. Abbaa kan ilma kan hafuura qulqulluu waaqa tokko አሜን። በአብ ስም በወልድ ስም በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን። In the name of the God, the Son and the Holy Spirit, one God አሜን። duraan dursee waaqayyo guyyaa har'aatiin nu ga'e kan galatoome haa ta'u. Ittaansuudhaan egaa seenaa mana kanaa abbootiin na dura dursanii yaada bal'aa kaasaniiru. Waanum gabaabaa jechuudhaaf calqaba irratti seenaa bal'aarraa gabaabaa ennaa kaasnu manni kiristaanaa kun lamuu akkamitti deebitee ijaaramte waan jedhuuf egaa seenaa abbootii irraa naa dhageenyu bara Giraanyi kaasee ennaa manni kiristaanaa kun gubattu as gaattiraan guddaan tokko hin jira booda arguu dandeessu waggaa 600 achi keessa dhokattee turte. Lubni wayii yookiin immoo baayitaawwii wayii dhufanii asitti kadhannaadhaan subaa'eedhaan bakka isaa arganii akka achii baate. Edda achii baate naannaa waggaa 60 ol turtee booda deebi'ee mana kiristaanaa kanarratti qormaanni ka'e. Seenaa gaasa dhiyootti sirriitti beeknu jechaadha. Qormaanni ka'ee namootiin 3 akka silaa abbaan keenya luba Afawarqi kaasan mana kiristaanaa kana miidhaa qaqqabsiisuudhaan wal mari'atu dhufanii isaan illee taabota ishiillee dhoksanii deemanii mana kiristaanaa kana waan jiru buqqisanii kaasanii muka ishii balbala ishii lagatti gatanii uffata ishii kafana ishii qabdu gubanii jedhanii isa egaa nuti seenaa tokko dubbachuun akka namoonni alaalaa dhaga'aniif illee namoonni kana raawwatan illee ganamarratti qaamni mootummaa dhufee yommuu birmatee dhufee gaafatu maanni wanta akkasii kun waan jedhuudhaaf tokkoffaa jarreen rakkoo kana uuman waamamanii yommuu gaaffiin irratti ka'u nuti hin argine mana isaanii isaantu hin eegganne hin beeknu nuti qaama mootummaa nuti eegaa fi deebii kan deebifneef maal jedhanii poolisiin keessumaa dhimma kana hordofuudhaaf akkamitti yoo mana isaanii eeggachuu baatanii balballi isaanii buqqa'ee laga bu'aayi uffannuufiif laga deemaayi waan jedhu kaase jarreen sun jecha kana innaa haalan uummataadhaan maal jettu sinoo jennaan ayi maaramiin haa dubbattu edda isaan gananii nuti maan jennu jedhan. Akka sanaa jarreen sun inni tokko innasuma nuti du'a namaatti illee hin gammannu magaala deemee akka xiyyiitiidhaan otoo akka hojjetu du'e. Inni lammaffaas immoo fardarraa kufee asumatti booda naannaa cidhasaa ga'u inni du'e. Magaala geessinaan dhibee hin qabu jedhani. Riifarii Addis Ababaa geessinaan dhibee hin qabu jedhan. Biyya laatsinii caamnu jennaan hin danda'amu jedhan namichi galee du'e. Inni tokkos immoo maraatee hin duunesi hin jirusi garuu nama jiruu gad ta'e nama du'ee holimmoo jedhamee akka jiraatudha. Kun seenaa giiftiin keenya ufum shiitii irratti raawwattedha.
nuti kan kana kaafnuuf namoonni akka hojjetanii irraa gara nisaatti goyin gara gaabbiitti deebi'anii jenneeti malee badii nama hawwinee miti. Isarraan kaasee bara 2011 iddoo cuuphaa laga bultutti mana taabonni keessa bulu citaa waan ta'eef warrimti shakkitoota kibriitii itti qabachiisuudhaan manni sun gubate. Manni sun gubachuu irraan kaanaan taabonni sun illee ba'ee miini biraa illee ba'ee birmannaa nu gaafatanii ani akka isaan sila kaasaa jedhan illee ammas illee hojjechuu baadhu Tasfaayee Gizaa'uu hunda'uma asitti maqaa naa moggaasanii Tasfaayee Tuulii naan jedhu. Manni kun lamuu deebitee ijaaramuu sababa kan ta'e akkan sila illee jedha maqaan koo Tasfaayee Gizaa'uu yookiin immoo moggaasa isiitiin Tasfaayee Tuulii naan jedhu. Inni guddaan calqabni uummata asiiti. Uummanni asii hiyyatee keessumaa obbo Geetuu Lachiisa ammallee bulchaa mana kiristaana kanaati innas barreessaa turani. Yeroo sanatti obbo Qajeelaa Murtii kan jedhaman bulchaan turan isaan illee boqotanii yeroo amma lubbuu isaanii waaqnuuf amaaru isaan qabatanii uummanni asii ka'uu isaati inni guddaani. Iddoo uummanni asii mana kiristaanaa kufte kana in ijaarrannaa jedhee honnatee booda immoo nuti mana kana ijaaruudhaaf deebisuudhaaf adeemsa qaba, marii qaba. Kanaaf maal goona jennee akka mana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti bulchaa kutaa biyya lablabaa godina Shawaa Lixaa kan ta'an abbaan keenya Liqiraan Luba Taammiruu Isheetu isaan qabanneet ana wajjinis taanee koree adda addaa wajjinis taaneet mana kiristaanaa keenya akka jedhame waggaa tokko keessatti bara 2011 calqabame bara 2011 ji'a yookiin baatii waxabajjiidhaan dura kan jiru caamsaa bulii 21 eebbifamee taabonni kun amma waggaa arfaffaa isaati jecha edda mana haaraatti galee eddan kana jedhee tarii manni kiristaanaa kun ijaaramuudhaaf warri miknaata ta'an kana ta'ee otoo jiru manni kiristaanaa kun immoo sadarkaa kanarra edda geessee tajaajilli ishii maal fakkaata waan jedhu waan gabaabaa akka sila kaasan kan amma bulchan abbaa Gabra Kidaani badhaanee innaa dhufan daaqonii ta'anii dhufanii asumatti monokseenuu ta'anii asumatti qoomosiinuu ta'anii asumatti immoo tajaajila baay'ee kennanii kiristaanota baay'ee cuuphaadhaan gara gaabbii galuudhaan gara qurbaanaatti yeroo isaatti cuuphaadhaan isuu gara kanatti akka dhufu taasisan yeroo adda dhufanii. Seenaa san dura jiru immoo akka sila kaasan abbaan keenya luba Afawarqi Buzunaa fa'aa waan hunda wajjiniin dabarsanii irra deddeebi'u jedheetanii asirraan ga'uu keessatti gahee guddaa qabu isaanis har'as illee gahee guddaa qabu walumaan jiru waan ta'eedhaafi isa kanaaf namoonni waan gaarii hojjetan waamnee ittiin baanu waan ta'eef bulchaanumti keenya illee obbo Fullaan illee edda dhufanii yeroo dhiyoo keessadha rakkoo baay'ee ture rakkoo sana furaniiti akka amantaa isaatti isa Pirotestaantis ta'ee isa kaanis ta'ee garuu seeraan wal kabajaa jiraadha jechuudhaan kan mana kanaas akka kabajamu warri kaanis immoo seera isaa eegee wal kabajee akka deemu gahee guddaa nu ba'aa jiru. Isaan illee asimaan galatoonfachuu barbaanna. Inni guddaan garuu nuti amma barbaannu gara fuulduraatti manni kiristaanaa kun raajii baay'ees asitti raawwatame jira. Kan ilmoo dhabeellee argates hin jira. Waan bal'aa yoo kaafne seenaan ishii namni dhibamee tsabala adda addaa dhaqee Finfinnee irraa dhufanii guyyaa 3 keessatti as dhufanii himnatii ishii ammaarratanii galanii dibatanii fayyan jiran. Kan ilmoo argatan hin jiran. Isa raajiin iddoo hunda jira rakkoon qabu inni asiisin dhaga'ama. Inni guddaan nuti barbaannu garuu manni kiristaanaa kun boru itti fuftee ijoolleen asitti kiristinnaa kaatee namni gaabbii galee uummanni inni jiru cimee inni badellee deebi'ee amma manni kiristaanaa kun itti fullaatee deemtu wantoota gurguddoota 3 uummanni kiristaanaa biyya keessaas biyya alaas dhaga'ee nuu sirreessu hin barbaanne. Calqaba warra tajaajilu kaafne abbaa Gabra Kidaan irraa ka'ee abbata irraa kadhanneet mindaa saamunaan dabarre wayii kenna uummatatu midhaan walitti buusee qallaba isaanii danda'ee as jiraatu. Namni immoo waan barbaachisa abbootiin illee ji'a qaddasiisudha kadhannee dhufneet birri walitti buufneet kan qaddasamu isa kana manni kiristaanaa kun tajaajilli ishee akka tufu abbootiin akka mindaa argatanii garaan isaanii tasgabbaa'ee taa'uu danda'an nama waan ta'aniif mindaadhaan yaadamuu qabaadha. Inni lammaffaa immoo hojiin calqabame jira halarra illee dallaalleen ijaarra jennee koloniin illee dhaabbatee qorqoorroonsaa axiriin duubarra jecha dallaan duubarraa in ijaaramne
addaraas ijaaramee uhaalikkiin isaanii dhabne akka sila ka'u. Isaan illee misoomni adda addaa bal'aa waan jiraniif isarree namni kallattiidhaan gaafate lakkoofsa bilbilaa keenya taa'ee lakkoofsa akkaawuntii keenya taa'ee ragaa namni qulqulleeffate akka deeggaruu danda'u. Maaliif manni kiristaanaa kun akka itti fufuuf jecha. Isa dhumarratti an kan hin jedhu inni guddaan uummanni hamma bahee jiru kun uummata asii qofa miti. Warra naannaa iddoo Dasee kan jedhamu jira, as Dasee Goorgis kan jedhamu jira, Qibaa Gabreelii kan jedhamu, Abboo Shimalaallee kan jedhamu jira. Bataskaan adda addaa irraa dhufan jechaadha. Warra asii maaramii tuuliin ala. Isaan kunillee akka cimanii kiristinnaa isaaniitiin nuu cimanii gubaa'een adda addaa asittis iddoo biraa irrattis raawwachuu danda'u, ciminni kun itti fufuu danda'u. Amileen uummanni duubaa nuu kennu. Gubaa'een yoo nuu qopheessan nuti gubaa'ee sana simannee sagantaa yoo nuu kennan warri Finfinneerras iddoo biraa jiranis uummata keenya barsiifne uummanni keenya gara gaabbiitti akka dhufu uummanni keenya akka nuu cimu barbaanna waan ta'eef kana irratti illee xiyyeeffannoo godhanii kallattii barbaadan irratti akka nuti qarshii bichaa miti kan barbaannu gubaa'een ta'uu danda'a, meeshaadhaan ta'uu danda'a, albaasiin ta'uu danda'a, qarshii kallattiidhaan qarshii qofa hin barbaannu isaan kana irratti garuu nu gaafatanii bilbilaanis akka mana kiristaanaa kana deeggaruu danda'an keessumaa immoo abbaa keenya abbaa Gabra Kidaanis dhuma irratti yaada gabaabaan kennu jedheetan yaada bulchaa mana kiristaanaas waan ta'eef waan nuti irratti itti dabalanii inni guddaan xiyyeeffannoon godhamee manni kiristaanaan kun akka ceetu uummanni ishii akka ce'u isarratti akka hojjetamudha kan barbaannu kan calqabsiisee nu xumursiisee maqaan waaqa keenya kan galatoomee haa ta'u wasbaat ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkichaa Ameen. Kabajamtoota keessummoota bakka garaa garaa irraa dhuftan baga nagaan dhuftan siniin jenna. Kan kanaan nu ga'e Waaqayyoon galataa argatu. Gara yaada kootiitti nan goru manni amantaa kun akkuma obboleessi kun ibsuuf yaaletti jaarraa dheeraa kan turtee fi seenaan ishii dhokatee kan ture ta'uu nan beeka. Ani bakkuma kanattan dhaladhee guddadhe. Umriin koo nama 61ti. Maqaan koo Obboo Kabbadee Dhaabaan jedhama. Idduman dhaladhe kanan arges abbootii kaleessa amma lafarra lubbuun hin jirrerraa kan dhaggeeffannes kan qorannee dhageenyas yeroo lama gaattiraa amma mul'atu kana keessatti bataskaanni kun dhokattee akka turteedha seenaan kan ibsu. Haa ta'u malee qeesiin yeroo sana ture tokko Amaareffaan ijoollee barsiisaa bakka kana kan ture taabota kana bakka kanatti argee fudhachuuf yommuu yaalu namoonni irratti dammaqanii taabota kana baasanii mana itti ijaaranii saba kiristaana yeroo sana jiru wajjiniin mana amantaa kana dhaabanii akka turan dhageenye. Haa ta'u malee manni amantaa kun yeroo sadaffaatiif manni kun haaromfamee amma sadarkaa kanarra ga'eera. Qormaanni garaagaraa yeroo garaagaraa bataskaana kanarratti aggaammiin doorsifti reebichi irra qaqqabaa tureera. Balbala ishii buqqisanii amma lagatti gatuutti. Qusaaqusii qasaawustoonni itti fayyadaman mana kana keessaa guuranii amma caccabsuutti amma gubuutti roorroo amma kanaa jala turte. Waaqayyoon galannaa ga'u saba kiristaanaa Anaamboo jiranis Obbo Tabsaayee Gizaa'u kan jedhamanis akkasuma qeesiin amma maqaan isaanii caqafamuuf yaalame mana amantaa kana sadarkaa amma jirtu irraan geessisaniiru. Ammas akkuma obboleeyyi keenya ibsuuf yaaletti manni amantaa kun hin jalqabame malee xumura waan hin arganneef ammumas ijaaraa waan jirruuf sabni kiristaanaa hundi bakka jiru irratti kana akka nu gargaaru maqaa Waaqayyootiin isin kadhanna isin gaafanna. Galatooma. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko Ameen. Seenaa mana amantaa qulqulleettii Tuulii Maariyaamii gabaabbinaan ibsuu yaala. Ishiinis
bataskaanni kun Amboorraa kiiloomeetira 17 gara kibbaatti kan fagaattu ganda Dasee Agliiloo keessa kan argamtu kan taate seenaa ishii gabaabbinaan ibsuu yaala. Manni amantaa Kiristaana Qulqulleettii Tuulii Maariyaamii abbootiin rakkoo odeeffannoo qulqulleeffannee qaqqabnetti isiniif ibsuu yaala. Isumas kan hangana miti. Akkuma armaan olitti ibsamuuf yaalametti manni kiristaanaa kun kan hundeeffamte ishii hangi arganne yookiin hangi mirkaneeffanne hin beekamu, argachuu hin dandeenye. Garuu akka odeeffannoo qabatamaa argannetti ibsina. Bara mootittii Yuudiit bara 842 yeroo mootiin kun mana kiristaanaa kana gubde meeshaalee qulqullaa'oo fi taabota kana argachuu akka hin dandeenye abbootiin nutti himaniiru. Sanumarraanis deebi'ee bara Giraanyi lammaffaa dhufee bara 1519 akka gube abbootiin nutti himaniiru. Taabonnii fi meeshaaleen qulqullaa'oo akka abbootiin jalaa dhoksanii turan isaanis akka diinni hin gubne nutti himaniiru. Yeroo sana bataskaanni kun muka gaattiraa jedhamu bukkee waanta jiruuf mukti kun yeroo sana gubatee holqa ta'e. Abbootii yeroo sanaa meeshaalee qulqullaa'oof taabota kana fuudhanii holqa sana keessatti dhoksaniiru. Taabonni kun waggaa 600 muka sana keessa turte. Sanarraan barsiisaa Kidaana Maratii yookiin tajaajilaa mana Kidaana Maratii aanaa Hamboo kan turan Abbaa Qalama Warqi kan jedhaman bara 1941 akka lakkoofsa Itoophiyaatti uummanni kiristaana naannoo Tuulii Maariyaamii jiran waamanii taabota kana isaan dhufanii baasaniiru. Egaa uummanni yeroo sanaa maallaqaas mukas walitti qabatee bataskaana kana ijaaraniiru. Sanumarraan kaasee manni kiristaanaa kun waggaa 1142 akka lakkoofsiste hubanneerra. Kana qofa miti. Garuu bataskaanni kun yeroo Yuudiit gubdu kana dura jirtiif dhufee asitti gubdee deemte. Yeroo sana jiraachuu ishiitiif hangi hirra qaqqabne iyyuu hin beekamu. Kana duras jirti. Bara 2000 shakkitoonni numa keessaa ba'anii numa irraa dhalatanii numa irraa guddatanii bataskaanum kana keessaa ba'anii akka bataskaanni kun tajaajila hin arganne gochaa turaniiru. Isas fakkeenyaaf mana bataskaana kana dura ijaaramee jiru dhagaadhaan darbachuudhaan tajaajiltoonni, luboonni, daaqonoonni, faarfattoonni, kiristaanonni hundiyyuu akka as hin geenye dhagaadhaan darbachuu, rukuchuudhaan asirratti yeroo isaan jala bultii ayyaanaa dhufan asitti buruqsuudhaan kana hundayyuu nurra geessisaa turaniiru. Fakkeenyaaf namoonni asitti buruqan illee raagaan jiru. Akkasumas bara 2011 keessa rakkoo keenya iyyannee namoota rakkoo keenya nuu beekan itti himannee kan jenne sababa kanaan kan ka'e amajjii gaafa bulii 16 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bakka bultoo taabotaa daasii ijaarree yeroo atu achi jirru
dhufanii ammas nurratti gubaniiru. Egaa Waaqayyo yeroo qaba akkuma jedhe taabonni keenyas miini taabota sanaas tokkollee homaa hin taane otoo hin ta'in ba'aniiru. Kanaafis nutis iyyannee kiristaanota Ambootti iyyannee barsiisaa Tasfaayee Gizawuu kan jedhaman isaanis kan biroo kan jiran jiru kiristaanota hunda walitti qabanii rakkoo keenya nuuf dhagaanii nu birmatanii kiristaan Amboo kakaasanii nu dhufaniiru. Sanarraan kaasee ajandaa jalqabaa godhannee amajjii gaafa bulii 21 ji'a 7 2011 ajandaa jalqabaa godhannee waggaa tokko keessatti mana kana fakkaatu mana taabotaa kana Beetaleemii addaraasha kunoo karaa duubanaa jiru xaaqaa 60 dallaa bataskaana kanaa uummanni keenya otoo manatti hin galiin xiqqaan guddaan otoo hin jedhiin waggaa tokko keessatti bataskaana kana yeroollee dhagaa kana waalikkii galchinu halkan otoo hin ciisin baatirii bitannee otoo armaataa bukeessinuu bishaan namni tokko jaarkana 13 otoo waraabuu bishaan illee yeroo mana kan hojjannu yeroo dhagaasa hojjannu ji'a onkoloolessaaf sadaasaa keessa girgiddaan sammuu yeroo maragamu amajjii ji'a 7ffaa keessa konkolaataa Amboorraa barsiisaan Tasfaayeen gargaarsa nu goosisanii nu fidanii bishaan lagarraa lafa kiiloomeetira 5 fagaatu ol bishaan nu waraabsisuudhaan biyyoollee iddoo biraatii nu feesisuudhaan waggaa tokko keessatti bataskaana kana ijaarree xumurree eebbisiifneerra. Yeroo rakkoo sanaa kan nu faana rakkoo sana dabarsan waliin wal taanee yeroo shakkitoonni nurratti kaka'aa turan sana kan akka luba Magarsaa Buzunaa kan jedhaman dhalataa ganda kanaa kan ta'an nabsi isaanii waan nuufaa maaruutii kan obbo Qajeelaa Murtii kan jedhaman jannata waan isaanaa dhaalchisu nu jidduudhaa boqotanii kan akka Gabazii Wandimuu Dagginnatu jedhaman isaanis dhalataa biyya kanaati. Isaan illee waliin ta'anii waggaa 11 guutuu icciitii mana amantaa kanaa otoo miin ishiin fudhatamiin meeshaaleewwan qulqullaa'oo otoo fudhatamiin taabonni ishii otoo fudhatamiin hanga kanarraa qaqqabnee keenyeerra. Sanarraan kaasee manni kun idda eebbifameen xumurameen booda barsiisaa Tasfaayee Gizawuu kan jedhaman Abbaa Garba Kidaan kan jedhaman Abbaa Garba Kidaan Badhaanee kan jedhaman Gadaamarraa nuu fiduudhaan kaleessa akkuma dukkana keessa turre namoonnis wallaalummaadhaan gara biraatti badanii barumsa dhabuudhaan gaabbii galuu dhabuudhaan kan ka'e mana amantaa kiristaanaa akkuma reebaa turan kana keessaa nu baasuudhaa isaan immoo abbaa kana nuu fiduudhaan bara 2013 kan nuu fidan ta'a. Hanga kanatti kan gaabbii galan dhiiras ta'ee dubartootas ta'ee nama 21 kiristaanonni immoo kan kiristinnaa ka'an 48tti eeganii kan dhiiga waaqaaf foon waaqaa fudhatan namoota 13 kan ta'anidha. Akkasumas beela'anii dheebotanii otoo gargaarsa tokkollee hin arganne nu gargaaraa hanga har'aatti jiru. Sanarraanis ammallee nuti humna waan hin qabneef kiristaanonni bakka jirtanitti hojiin nuti jalqabne kun jalqaba malee xumura waan hin taaneef dallaa mana bataskaana kanaa ijaaraa jirraa. Koloniin dhaabatee baarrii waan ittiin galchine waan dhabneef addaraashaaf dhagaa galchinee simmintoo waan dhabneef mana jaarree waan ittiin bareechinu waan dhabneef hanga har'aattillee hojii kana galmaan hin geenye waan ta'eef jalqabarra jirra waan ta'eef
kiristaanonni biyya keessa jirtanis biyya fagoo biyya ambaa jirtanis akka nu gargaartan isiniin jedha. Isarraan walumaa galatti hojiin keenya ganaa waan ta'eef akka nu gargaartanii sanumaan gabaabbinaan kakaasee kan na jalqabsiise kan na xumursiise maqaa waaqa keenya galatoome haa ta'u. Yeroo mana kana ijaarru kiristaanota kakaasanii kan nu fidanii barsiisaa Tasfaayee wajjiniin liqaa Iruhaan qeesis Taamiruu Isheetu kan jedhamanidha. Isaan waliin ta'anii saba kiristaana Amboo nu kakaasanii yaadaanis maallaqaanis humnaanis saba isaanii qabatanii otoo nu biraan hafin jalqabaa hanga xumuraatti waggaa sanatti eebbaaf gaafa bara 2012 caamsaa gaafa 21 mana amma kana ijaarree eebbisiifneerraa hanga har'aatti illee ijaarree kan xumurrees kan hin xumuramne dallaa addaraasha akkasuma manoonni tokko darbanii gallee ijaaraa jirra waan ta'eef simmintoo dhabnee barandaa baasuudhaaf qorqorroo dhabnee dallaa ijaaruudhaaf qorqorroo dhabnee humna immoo hin qabnu. Bataskaanni kun ixaana zuuraa hin qabdu waan ittiin gargaarru hin qabnu. Abbootiin kaleessa hojii kanarra turan lafa bataskaanaa kanatti dhiphisanii waan deemaniif har'a immoo nuti bakka awwaalchaayyuu waan hin qabneef kiristaanonni bakka jirtanitti waan ittiin bataskaana kana tajaajillu waan hin qabneef gara darbees kiristaanota naannoo biraa jiran Amboorraa Finfinneerraa taa'anii maallaqa nu ergu yaadaan nu gargaaruudhaan waan nu gargaaraa turaniif ammas kiristaanonni bakka jirtanitti harka keessan harka nu bal'iftanii waan jalqabne kana dallaas baarrii mana amantaas addaraasha hidhuusaa kanneen kana waan illeetti mana tajaajilaa as keessatti qulqulleessuudhaaf mana qulqullummaa keessatti gaggeessinu waan hin qabneef akka nu gargaartan isiniin jedhaa dhaamsa koo kanan dabarfadhaa kakaasee kan nu jalqabsiise na jalqabsiisee kan nu xumursiise Waaqayyoof galanne haa ta'u. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadaan Waaqa tokko. Amiin. Amiin. Kabajamtoota abbootiin daaqonoonni maanguddoon haadholiin dargaggoo dargaggeettiin ijoolleen dabalatee nagaa Waaqayyoo sin gaafadhaa akkam ooltanii akka sa'aatii kana geessanii maqaa Waaqa keenyaa faayisaa keenyaa Yesuus Kiristoosii kan galatoomee fi kan eebbifame nuuf haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqulleettii durboo maaramii uumamaa olitti uumaadhaa gaditti kan galateeffamtee kan kabajamtee kadhannaan ishee araarsummaan ishee hunduma keenya wajjin haa ta'uuti. Ergamoonni qulqulloonni toloonni guyyaa har'aa kana guyyaa 12 qulqulloonni yaadatamanii oolan hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'elii akkasuma qulqulluu abbaa keenya Abune Taklaa Hayimaanooti akkasuma qulqulluu abbaa keenya abbaa Saamu'eel qulqulloonni toloonni qajeelonni eebbi isaanii kadhannaan isaanii nurra haa buluuti. Baga guyyaa gammachuu guyyaa eebbaa faaruu kootii akkasuma hundumti keessanuu bakka garaagaraatirraa waamamtanii dhuftanii baga waliin gammanne baga gammanne isiniin jechaatoo tole. Ani Abbaa Gabra Kidaanan jedhama. Kanan itti dhaladhe ganda Dheebisaa Aggaasaa jedhama. Aanaa Aadaa Bargaati jechuudha. Barnoota mana amantaa yeroon Jimmarratti barachaa jiru barsiisaa Tabsaayeen yeroo nu bilbilee bakka kana dhufnee gaafa dhufnu namni hin jiru bataskaanni duwwaa isaatii oomtuu hin jiru. Kanaaf nama baay'ee illee nama lama taanee dhufne
Gaafa dhufnu nu akkamitti mana duwwaa keessa kophaa teenya jedhanii namoonni baay'een na biraa deemanii nama lama moo nama sadii na biraa deeme dhufanii ilaalanii nu kophaa keenyaas hin jiraannu jedhanii anammoo maaramiin na fiddee dhuftee maaliifi maaramiin ammas gaafa deeminaan jettu malee hin deemu jedheetuman karoorfadhe suuta jedheetuman namaa fi amma dandeetti kooti amma dandeetti waaqayyo naa kenne ummata kana amma humna kootii nan barsiisaa isaan duraan dhagaachan na reebanii amma maallu godhe jedhanii fira koo ta'anii jechuudha. Duraan akka diinatitti na laalanii bakka akka bineensatitti yoonan barrii kana gabe jabaanis xinnaanis yoonan noorullee jedheen akkamillee yoonan jedheen maal lagaa nu gaafata jedheen akka bineensatitti na laalu. Garuu kana maalan godhe yaada koo maaramii na jajjabeesseetuman kadhannaa itti cimeetuman amma humna kootii kadhadhee sanaan booda amma hundumtuu fira kiyya ta'e. Amma fakkeenyaa fi iddoowwan garaa qibaa Gabreelii kan jedhamu jira, Shimala kan jedhamu jira. Nama 40 amma gaabbii kan na biratti galee jechuudha. Abbaa gaabbii kanan ta'e biyya kana nama 40. Garuu gaafan dhufu namna 40 gibbii kana hin jiru. Warri dhufaniiyyuu akkanumatti dhufanii golobeedha ba'u malee kanaaf suuta itti siisee nama 40 galmee kiyyarra jira jechuudha. Kanaaf nama 40 abbaa gaabbii ta'ee fi seera beeta kiristaanatiin namoonni foonii fi dhiiga waaqayyoo fudhatan immoo gara qurbaanatitti namooti noofe namoota 13 jechuudha. Kanaaf namoonni immoo akkuma beekamu waan uummanni biyya kanaa ragaa naa taatu kiristinnaan waggaa tokko keessatti gaafa waxabajjii guyyaa 16 qofadha. Kanaaf maalan godhe uummata kana suuta jedheetan golobee irratti qazzedee suuta jedhee itti meetan maalan godhe waan kana harka suutuma harka balleechee hin dhiisanii amma guyyaa 40 fi guyyaa 80 eeganii namoonni kaafatan nama 21 jechuudha. Na bira as keessa jiru hundi isaanii amma osoo laalee osoo waamee isaanuu ragaadha jechuudha. Nama 21 seera beeta kiristaana enne waggaa 2 keessatti haala kanaan jijjiirama kana argineerra. Kanaaf waaqayyoof galannaa ta'u waaqayyo hundumaa nu gargaara. Waan keenya yoo kadhanne hundumaa waan kadhanne hundumaa nu dhagaa. Kanaaf waaqayyoof galannaa ta'u haala kanaan jirra. Ammas immoo guyyaan har'aa kun immoo sababni nuti guyyaa har'aa kana carraa kana argachuun keenya akkasumas immoo carraa kana akka argannu kan nu godhe immoo maalidha yoo jettanii warri ala jirtanis warri keessa jirtanis bataskaanni kun rakkoo guddaa qabaa. Uummanni isaa irreebamaa ture, bataskaanni isaa dhagaadhaan reebamaa ture. Yaada koo maaramii kana maalan godha eenyuttan dhiisa. Akkuma beekamu namni hamma waan itti tolu abbootiis ta'e daaqoniis ta'e namni waan itti tolu barbaada waan ta'eef yaada koo maaramii hundumaa na dandeesse dheetan osoo namni tokkicha na laalin gannas bonas barrii kiyya cufadheen cal jedheetuma taa'ee. Kanaaf maalan godha yaada koo maaramii akkamittan seenaa uummanni kee itti reebame seenaa uummanni kee cinkii kana fudhate kana akkamittaniif baasa jedheetan haadha koo maaramii kadhachaa ture. Waan baay'eedha kan ishiin natti taasofte. Kanaaf maalan godha akkamittan seenaa kee kana warra sii dadhabe kana akkamittan wanta awwaallame kana ifatti baasa jedhee kadhannaanani kadhadhee akkan faarfannaa baasu na taasise. Faarsaa 6 qopheeffadheera. Faarsaa 6 arrakinoo isa eebba goonee sababa kanaanii carraa kana arganne kanuma hundumaa kan nu godhe waan nuuf ta'eef waaqayyoof galanni haa ta'u. Hundumti keessanuu kabaja ayyaana koo eebba faarsatii fi kan irratti nu argamtanii xinnaanis guddaanis baay'ee sin galateeffadha. Waaqayyo gatii keessanaa baasu qe'ee nagaatti galaa eebbifamaa isiniin.
gala amarrane gala koda gugutane gudunfane kenya doksine lakomne garu boronjero koda kenya kesa wakayo folano enyutu episa garu boronjero koda kenya kesa wakayo folano enyu